Ashama akka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessumaa kabajaa barataa seeraa tokko hubannee ani hanga sagantaadhuma kanatti as wajjin hin turu. Gammachiis Gisaan jedhama. Amma kallattumaan keessummaa keenya wajjin yerootti wal barruu hin ta'a. Maqaasaa iddootti dhalatee maal akka hojjetu kan hojii isaa yookaan barumsa isaa nu dubbateetu afgaaffii gabaabaa wajjin goona. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya galatooma. Galatoomi. Barataa Barii Nagaash Buqqalaan jedhama. Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa muummee seeraa waggaa 5ffaati. Yookaan immoo kaadhimama ogeessa seeraa osoo naan jette rakkoon qabu kilaasii xumureera waan ta'eef ani kanan dhaladhee guddadhe godina Salaalee aanaa Wucaalee magaalaa Muqaturii jedhamtutti barnoota koo hanga kutaa 10 achumattan baradhe. Sana booddee immoo barnoota qophaa'inaa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaattan baradhe. Mana barumsaan itti barachaa turetti qabxii gaarii fiduudhaan Jimmaa Yuunivarsiitii filannoo koo tokkoffaa godhee barnoota olaanaaf gara Jimmaa Yuunivarsiitii dhufe. Isa booddees barnoota koo koomeen koorsii akkuma baradheen simsiyaa tokko booddee filannoo kootiin ulaagaa barbaachisuu hunda guutee jechuudha. Barnoota seeraa galee Jimmaa Yuunivarsiitiitti barnoota seeraa hordofaan jira jechaadha. Galatoomii obboleessi keenya Barii akkuma jedhee durii isaayyuu kaasee akka nama guddaa ta'e nutti himaa turanii mammoonus jedhunnee mooraa guddicha Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti wal barree booda amma kallattumaanii gaafilee muraasa yookanis immoo afgaaffii muraasa siigoonaa afgaaffiin ani irraa jalqabu siif namni maali? Gatiin namaas meeqa? Waan jedhu. Okay. Duraan dursee yuunivarsiitii jechuun giddu gala hayyootaati. Bakka beektonni baay'een walitti qabamanii iddoo tokkotti argamanidha. Beektota kana keessatti immoo xiqqoo bakka argachuu waan guddaadha. Namoota kan caalaa beekumsaan caalee osoo hin taane kabajee afgaaffii kana gochuuf sagantaa akkasitti irratti naaf feeruu keetiif dursee galatoomachuun barbaada. Hayyoonni saayinsii uumaniitii akkasumas immoo saayinsii saayikooloojii waa'ee dhala namaa waan baay'ee dubbatu, waan baay'ee barreessu. Anis waan dubbisarraa fi waan manatti fakkaaturraa perspektiivii kootiin jechaadha. Waa'ee dhala namaa hamma beekuun dubbadhaa jechaadha. Kanaaf dhalli namaa uumama qaaliidha. Akkuma ta'etti immoo dhalli namaa uumama bakkee isaa malee hafe yookiin uumama dagatameedha jechaadha. Sana caalayyuu jechuudha yeroo ammaa kanatti nama caalaa namummaa waan dagatamee natti fakkaata. Nama jechuun harka lama qabaachuu, ija lama qabaachuu, nyaachuu, dhuguu, uffachuu sana miti jechaadha. Nama jechuun namummaa qabaachuudha. Sababni isaa akka namaatti dhalachuun gahee keenyaa miti, gahee uumaa keenyaati jechaadha. Isatu uume waan ta'eef diiformiitii kanaan. Erga uumamni immoo namummaa qabaachuutu nama guutuu yookiin dhala namaa nu godha jechaadha. Inumaa jechuudha akka yaada kootti kan dagatame nama osoo hin taane namummaadha. Namummaa gaafa jennu dhalli namaa waliif gadduu, waliif gammaduu, miidhama nama biraa miidhamuu, caba nama biraa cabuudha, jaalachuudha, hammachuudha jechaadha. Kanaaf keessumattuu Afrikaa keessatti sababoota garaagaraatiif, sababa siyaasaatiif, sababa garee amantaatiif, sababa garee siyaasaa garaagaraatiif yeroo namummaan kun akka malee salphatu agarta. Sababa siyaasaa dhalli namaa yeroo lubbuu wal baasu, yeroo ajjeechaa kan isaa irratti raawwatu akkuma isin jedhe suni gahee rabbiiti malee gahee dhala namaati miti jechaadha. Akka namaatti uumamuun keenya erga uumamnee kaanee akka namaatti jiraachuutu namummaadha jechaadha. Kana jechuun namni tokko miidhamu akkuma hin barbaanne nama biraallee akka hin miine gatiin namaa immoo akka gatii meeshaarra caalu dubbatte sababni isaas namni harka waaqayyootiin uumamee nama tokkorraa fayyadamuuf jalqaba namummaa isaa beekuun namummaa isaa hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e nu kaaste. Kanaaf gatiin namaa guddaadha. Gatiin namaa akka maallaqaan hin argamnetti kanatti nu dubbatte. Gaaffii taanu nama uumama kaan irraa maal ta'e? Namummaan qabeenya qaalii addunyaa kana keessa jirudha jechaadha. Kanaaf dhala namaa uumamtoota kana irraa kan adda godhu namummaa qabaachuu isaati jechaadha. Even dhala namaa kan biraaf miti uumamtoota kan biraaf yaaduu isaa, ikoosiistemii keessa gaafa jiraatu ikoosiistemii jeequu dhiisuu isaa dhala namaa uumamtoota kana irraa adda godhaa jechaadha. Jaalala qabaachuu isaa, jaalalatti amanuu isaa,
Yeroo baay'ee akkuma dubbadhu addunyaa kanarratti sababa jaalalli laafee jechaadha. Sababa namummaan laafeen jaalalli laafee, sababa jaalalli laafeen immoo namummaan salphatee jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee addunyaa kanarratti wanti ani fudhannee fi jiraachuu isaatti namanni seera. Ani barataa seeraati garuu seeratti namanu. Sababni isaa seera addunyaa kanarratti kan dhalate halkan jaalalli du'edha. Yookiin halkan jaalalli dhukkubsateedha jechaadha. Jaalala jechuun ati naaf jiraachuudha, ani siif jiraachuudha. Kana jechuun ati fedhii kee guutuuf ani fedhii kee guutuuf yoon jiraadhe wanti walitti buunu hin jiru jechuudha. Wanti walitti nu buusu hin jiru. Walitti hin buunu jechuun immoo seerri maal manaa jechuudha. Hin barbaachisu jechaadha. Kanaaf dhala namaa uumama kan irraa adda kan godhu ammas namummaa qabaachuu. Akkuma ati kaasuuf yaaddee dhalli namaa ikoosysteemii keessatti illee of bichaaf otoo hin taane waa hundumaaf akka yaadudha. Kanaafiyyuu namni jaalala irraa kaachuuf walii yaaduu dhiisuudhaan gara yakkaatti waan deemeef akka nama addaan dha'uudhaaf seerri gidduu gala jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha.